guba Jawar himba yammo mana hidasani yoo bayummo akka Nelson Mandela titti baye achirra 4 kilo seeda maal jedhe naan jedhe yoo san hin godhin immoo ummanni kunniin the so-called biltsiginaa warri amma mootummaa irra jirtan kun keessattuu warri maqaa Oromoo dhayatan kunniin yoo hadda boru osoo hin jedhin Jawaariif ilmaan Oromoo achi keessa kayitanii jettan sammara gadi dhiistanii yoo hin jedhin beekadha yoo mootummaan kun daaquuf deema ummata keenya mootummaan kun jiguuf deema akka bubbeeti dhufee lixuuf deema waliin lixuuf deemtani gaafa san immoo beeka namni Oromoo yeroo lama dhiifama isinii kennuuf hin deemu gaafa amma taree jedhe kana haa ta'uumee homamaraayu kun akkama Jawaariitii ka amma ummata kanniini interview isaa argitanii jirtan nama meeqatu warra yeroo san nama torturii godhaa turetu silxaana irra ture ammaan kana so sammaraayu mucaan kun gadi sabbaree garaa ofii keessa gadi qabatee mee lash jenneetum suutaan ummata kanniillee qarqaaraa deema jazaa kana dhabanii fi garuu again salphatuuf deemtan ummata kana amma yoo mootummaan kun asii citee jedhee bakka galtan hin qabdan biyya san keessatti ummata keenya ija maaliitiin ol jettanii laaluuf deemtan hin dandeettan biyya san keessa jiraachuu atanii biyya biraatti galuuf Ameerikaa kanallee dhufuu hin dandeettan bakka mara Oromooti ciisa ka gubatee ka isin waa meeqa gootanii jirtanitu yoo sin akka nutti hin dhalanne jettanii jettan ammaan kan hadda boru iftaan uduu hin jenne gadhiisa ummata kanniin hin dandeettani gadhiisa namicha kana immoo gadhiisisiisa yoo nama maraatee jedhe maraataa firatu hidhata jedhanii yoo mamaakan yoo qalbii dabarsee jedhe hin beeytanii si marti itti haasaya namtichaan gattaa'i jedhaani ummata Oromoo ammaa achi isa dhiisaati isaa luka tokkochaan okkolaa jiru kan dhiisaati warri kanaan dura aangoo irra ture warri waggaa 50 waggaa 100 bulchina jedhee onni ofii kana dhaabee warri jedheeyyuu argitan waan itti ta'ee jedhan woma ummata kanniin tuqetu iyyuu naagaluu dide beeytanii argitan akkamitti deebitanii ummata Oromoo ka ija banatee waan mara argee keessattuu ka bilisummaa test godhee jedhe ilaka waan mi'aayuuti nama test godhee jedhe amma achi gadi deebifnee qawween awwaallee bulchina jechuun haraama beeka